Aatitee seelaaltii ilmoo rasaasa mataatiin haqee mataa facaasee utuu siinee seelaaltu maal lamarraan dhalanne maal ammeenyummaan daangaa kana darbe maal maal lamarraan dhalanne maal ammeenyummaan utuu haadha qabu ammeenyummaan addii kana gaa rabbeedhaati. Maaloo siyaasa akkamiiti haadha dhiisisee fuuldura haadhaaf abbaa takka irra isaa maal utuu na ta'e maal hindu'e baafate haadha sin ajjeesanii maaloo nama ajjeese namni nama ajjeese yoo akkanatti siyaasaaf jecha akkanatti ajjeesuu miti mataa facaase rasaasa mataatti naqe utuu na ilaalu dhiinni faca'e wallaahi dhiinni faca'e ilma namaa ay gara jabummaa ilma namaa kana moo aangoon hundarkaayyuu inni rasaasa baatus kun rasaasni isa nyaachuu danda'a. Siyaasaaf jecha lafee ilmaan namaatti hin taphatina. Jecha kanaan argina utuu haatiif abbaan gara ilaalan haadhaaf abbaa teessisee rasaasatti naqee jechuudha wallaahi. Harka dudubbeetti dheekkara. Ay aangoo ay taayitaa ay abbaa hirrummaa. Bayruba ay garahaadha tu si bira se pogo de terga tura sasa mata facaase wallahi maal si gona humnatin qabnu humna ta'uuf hin qabu namni Ayangu taayisaaf jecha kanaan warra rasaasa baatteef jecha akkanatti faxaatte maaloon akka waa balleesse oon akka yoo maalu godhe rabbii jedhaati fuuldura haadhaaf abbaatti akkasitti rasaasatti naqaa namni. Yoo siyaasa kan bute jechuudha yoo siyaasa ta'u kame yoo maaloo ta'e maal yoo godhe haadhaaf abbaa teessisee akkatti namni rasaasa mataatti naqaa rabbeedhaati ilaalaa hidhee jechuudha. Maal gara jabummaddii kana maal gara jabumnee addii kana gahe faal maal bineensummaan addii kana gahe bineensummaan addii kana gahe maalidha? Gara jabummaan daangaa darbe bineensummaan afaan waan inni dhagahu afaan inni dhagahu itti dubbataa ajjeesaa rabbeedhaati. Isa haadhaaf abbaa gadi buusee achi haatii teessisee maatii biratti rashana. Way ammeenyummaa way gara jabummaa daangaa darbe way bineensummaa way ilma namaa utuun sila Itoophiyaa sana keessatti dhalachuu dhiisee maal qaba? Wallaahi billaahi Itoophiyaa sana keessatti osuun dhalachuu dhiisee maal qaba? Mataa adda facaase rasaasa mataatti naqee wallaahi dhiiddi faca'e. Jukute bucaa wala deebaa kana utubani maal utee rabbii jedhaatee bi maal rasaasa maalii tarkattisi afaanuma rasaasa afaan akkamiin dabarfata harka maaliitiin dabarfata? Eenyuun balleessu asirratti waa tokko isinitti himan. Warroota mootummaa deeggartan anaa qabee deeggaru
mootummaa deeggaruu dhugaa dubbachuun gargar. Biyya keessatti namni tokko du'e sababa mootummaa fakkeenyaa sababa nama kanatti ajandaa qopheesse abaluta ajandaa akkanaa fide hin jedhina. Waan isin irraa mul'atu gocha fokkataa akkanaan dubbatina. Aboo yaa ki nama zimmettanii ajjeesaa jirtu sila yoo namni amma viidiyoo mucaa kanaa siin kan maal jawaarta ajandaa kalaqeetu utuu nuti rasaasaan isaan waxalamu haala babtuun rasaasaa waxalamu sanu laaluyyi jawaarta ajandaa fide faanuun jedhan. Maal akkatti wal somnee wal biraa waliin deemnaa kan? Jawaarta ajandaa fide nuun jedha amma fakkeenyaaf ajandaa siyaasaaf jawaartu siyaasaaf nama nuun jedhu jira kaabinee jechuudha. Viidiyoo ilaalaa jirra. Ija keenyaan ilaalaa jirra. Jawaar maal nutti fidere? Viidiyoo ilaalaa jirra. Jawaar maaltu nutti fide? Kun hundi warri mootummaa deeggartu kun wallaahi akka namni guys nan dhose kuni rasaasa itti afaan dabarfatee jira nan dhose TikTokin na kuchisiisa kun rasaasa jechuudha rasaasa afaan dabarfatee jira namichan dhose kun kunoo laa uffata isaa argaa jirtu sitti la uffata isaati kun nan dhose TikTokin na adaba jechuudha rasaasa afaan itti naqee jira mataa kanatti naqe rasaasa jechuudha mana magara jabummaa deeggartoota mootummaa tokko wantan dhaamu namoota mootummaa deeggartan kamiin wallahi billahi barri sin jijjiirama anas qabee isinis qabee jechuudha nama mootummaa mormuti siigalee nan deeggara garuu rakkoon qabu garuu barri sin darba lafti sin darba tarii innarraa kun kala ta'uu dhiisuu danda'u mala ifidi maqaatti immoo gaasinaa dhiiga dhangaleetti dhiiga dhangaleetti maqaa moggaasinaa amma fakkeenyaaf waan tokko jawaarta ajandaa kalaquu fideedhu kaabinoota tokko yoo maa rabbii jedhaati rasaasa akkanatti falfalu akkamitti ajandaa nutti fide jennee isa laalla nuti akkamitti waan ijaan ilaallu isa falfalamaa jiru kana rasaasinaadhaaf abbaan teessifameetti naqamaa jiru kana akkamitti namatti ajandaa nutti fide mootummaa jibbiinsa warra mootummaa diiguu kana fide maa akkanaan nama ajjeeftu ajjeechaan biyya keessatti raawwatus mootummaa diiguuf jedhama namuma nagaa jiraatu ka maa rabbii jedhaati maal akka garaa walitti jabaadha yaa biyya jechuun utuu ilaallu ajandaa dhugaa ilaaluun hin ta'u amma mootummaa deeggaruu dhugaa aaluun kun fokkisa an wallaahi wanni amma kaabinee mona gubde dhiiga kanatti qoostee na gubde hin jirtu maaliif jedha maaliif yoo jettanii utuu dhugaa argitu qabnee seeratti dhiyeessina yakka hojjetame hin jettu abboota gadaa kan rayyuu bari waraanuma mootummaa fixee bar dhaqee manaa fuudhee kuma kana rashanee bar rashanee anayyuu na rashanuu danda'u garuu dhiiguma kana na dubbachiise malee beekitu aangoo qabdu rasaasa ofirkaa qabdu abbaa feetan ajjeesuu dandeessu abbaa feetan hidhuu dandeessu humna qabdu garuu barri immoo hin darba beektu.